dhuftanii har'a wantoonni waliin ilaallu wantoonni waliin ilaallu sisteema tokko sisteema hojiirra jiru kan rakkoo yeroo namoota muraasa irratti hubannaa wanti xiqqaan garaagarummaa waan uumameef viidiyoo kana akka hojjedhu na dirqamsiiseera. Kanaaf viidiyoon kun kan hojjetameef namoota muuxannoo sisteema kanaan wal qabatanii hin qabne kan yeroo ammaa kana sisteematti dabalamaa jiran akkasuma immoo warroonni duraas cimsachuudhaaf akkasuma fiicharii haaraawwan itti daddabalaman tokkoon tokkoonsaa akka fudhatamanii akka hubatamaniif kan itti dabalamedha jechuudha. Tiitoriyaalii kun kan dhiyaatee jiru jechuudha. An Dajaneen jedhama. Tiitoriyaalii awunarii sisteema kana developrii sisteema kanaati jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti tuubii koodarii YouTube chaanaalii kana subscribe gochuun na jajjabeessa. Sinin jedha taasisanii wantoonni waliin ilaallu irratti maalinni jalqaba dura sisteema kana irratti maal of keessaa qabata. Sisteemni kun sisteema mootummaatii mojuloota gurguddaa afran kan of keessaa qabaa jechuudha. Hojii guyyaa guyyaan hojjetamu afran kan of keessaa qaba. Tokko inni maal jedhama sisteemichi Oromiyaa Kaash Buuk Maneejimenti sisteem jedhama. Kaasharoolii gahee gurguddaa wantoonni guyyaa guyyaan hojjechaa oolan kaasharoota yookaan maallaqa qabdoota. Kaasharoolii maal hojjetu? Kaasharoonni wantoonni hojjetan jalqaba dura Kaash Buukii galmeessuu itti aansanii Kaash Buuk Rejistireeshin kan jedhu jira mojuliin isan jalatti Kaash Buukii galmeessuu Kaash Buuk riipoortii fudhatu fudhee yookaan riiviinuu riipoortii fudhatu diiteeyil riipoortii galmeessan immoo ni to'atu jechuudha daataawwan sanniin. Kanaa booda inni kun mojula kana jalatti walitti qabamaa jechuudha Kaash Buukii jalatti. Itti aansinee moodela 42 yookaan Heemoo 42 Maneejimenti kan jedhu jira. Heemoo 42 kana jalatti moodela kan daataan Kaash Buukii yeroo galmeessinu kan kenneedhaan nu galmeessine yookaan baasii nu galmeessine asitti daataa isaa maneej goonaa jechuudha. Kennee warra ta'e fudhee warri ta'e immoo as jalatti maneej ta'uu jechuudha riiviinuu jalatti. Kanaa booda riipoortii isaa moodela kanaan baafnaa jechuudha. Inni biraa kiloozingiidha. Cufiinsa saanduqa guyyaa guyyaanii waan nuti gara olii kanatti Kaash Buuk Rejistireeshinii irratti galmeessaa turre. Fudhee fi kennee nuyi galmeessine baasiif galii nu galmeessine hundasaa cufnu hamma maallaqa nuti itti daballee kan cufnu kiloozingii jalaan cufnaa jechuudha. Mojula kiloozingii jedhu kana jalatti cufna. Haala cufiinsa sisteema keessa seennee bal'inaan laalla. Itti aansee kan jiru viewudha. Fakkeenyaaf waggaa tokko guutuu cufiinsa saanduqaa guyyaa guyyaan hojjennee sisteemni walitti qabee iddoo kanatti nu kaa'aa jechuudha. Inni biraa moodela 6 rejistireeshinii jechuun sanada tursiiftuu kan ittiin galmeeffannu jechuudha. Moodela 6 galmeessina sanaan booda gabaasaa haa fudhanna. Kun hojii sisteema kana itti fayyadamnudha. Sanaa booda adimiiniin maal hojjeta? Kaasharoonni erga kana ta'anii booda adimiiniin immoo gaheen isaa maali? Tokko warroota kaashariisaniif akkaawuntii banaa fi akkaawuntii kaasharootaa ni banaa. Sanaa booda baank akkaawuntii ni banaa. Riipoortii kaasharoota foloo aappii isaanii ni hordofaa jechuudha. Kana kan hojjeta maallaqa hoogganaan. Kanaaf sisteema keessa seennee wantoota kana ilaalla. Sadarkaawwan kunniin adimiiniin akkana sadarkaa isaa irratti hundaa'uudhaan fakkeenyaaf adimiiniin naannoo kaasharoota naannoo irra jiran galmeessa. Adimiiniin godinaa immoo kaasharoota godinaatii fi waanotaa fi adimiiniin godina aanotaa galmeessa. Kanaaf sadarkaa waliin ilaallu amma aanaa godina tokko hundeessinee sadarkaa aanatirra kan jiran waliin ilaallaa jechuudha. Kanaaf jalqaba dura Oromiyaa Kaash Buuk.org kan jedhu saayitii kana seentuu saayitii kan Oromiyaa Kaash Buuk.org yookaan Google irra seentanii Google irra Oromiyaa Kaash Buuk hojjettan isinii baasa. Liinkii jalqaba irratti dhufu gaafa qabaattan peejuma jalqabaatti isin fudhata. Yuuzarneemii inni kun sisteema waliigalaa kan hundi keenya itti fayyadamnudha jechuudha wal fakkaata. Sanaa booda yuuzarneemii paaswoordii keenya asitti galchina. Yuuzarneemii asitti dhufnee paaswoordii asitti immoo paaswoordii keenya galmeessina. Sanaa booda loogiin jennaan. Erga loogiin jenneeni booda
diteelii yoo paaswordii argate nu seena, yoo argachuu baanne garuu nun seensisuu. Kanaa booda paaswordii fi yuuzarneemii paaswordii keenya erga galchinee booda daataa kana fakkaatu arganna. Kanaa booda wantoonni asirra jiran maalidha? Yuuzar diteelii informationoota yuuzarii sanii wal qabatanii jiran nuu fidee dhufaa jechuudha. Sanaa booda yuuzarii zoona adimiinii keenyaaf zoona adimiinota jiran zoona irra warra jiran asirra nuu kaa'a kanneen jechuudha. Kanaa booda daataawwan jiran kan tokkoon isaa daataa nuuf kaa'aa deemaa jechuudha. Itti aansinee siitii adimiinis haaluma kanaan argachaa deemnaa jechuudha. Amma walumaa galatti rakkoo guddaa kan uummatu kaasharoota irratti waan ta'eef kaasharii tokko seennee kireetaa goonu. Fakkeenyaaf kan Arsii Lixaatiin adimiinii Arsii Lixaa ni daataa haa galmeessinu. Kanaa booda yuuzarii zoon kaasharii tokko kanaa booda zoon kaasharii erga galmeessinee booda adimiinii teest ofiis kan jedhu tokko kireet godheera. Teest ofiisiin kun adimiinii ofiisiiti. Sanaa booda maal akka godhu tokkoon isaa ilaala. Jalqaba duraa biiroo kaasharii kireet godha. Sadarkaa biiroo irras kan jiru, sadarkaa aanaa irras kan jiran waluma fakkaata hundi isaatu. Fakkeenyaaf kaashar, T-kaashar jechuun kaashar teest kaashar jechuu kooti. T-kaashar kaashar L-kaashar last name kaashar jechuu kooti. Kaashar yuuzarneemii T-ML kaashar. Kana booda paaswordii kenninaa fi lakkoofsa bilbilaa, iimeelii @gmail.com, paaswordii biiroo kaashar jennee seef goona. Waradaa kaashar yoo ta'e waradaa kaashar jenna. Erga isa seef goonee booda asitti aar jechuun irraa haffannu yeroo hundaa oon goona. Taansinee adimiinii waan hojjetu waa lama. Sanaa booda baank akkaawuntii kireet goona. As dhufnee warri adimiinotaa waan hojjetan kaashariin galmeessu kaansanii seetingii jala bu'anii baank akkaawuntii galmeessu. Kanaa booda maqaa herreegaa fakkeenyaaf idilee baankii siinqee akkaawuntii duwwaa 10,000 kana akkaawuntii idilee jennee seef goona. Kanaa booda amma wanti nu barbaachisu asirraa fixannee jirraa jechuudha. Wanti hojjenne maalinni baank kaasharii dursinee kaasharii tokko dirqama nu barbaachisa. Kaasharii kireet goonee taansinee seetingii jala buunee kireet baank akkaawuntii kan jedhu kireet goonee kana lamaan hojjenne. Kanaa booda kaashariidhaan seennaa baankii kaasharii sanii seennee hojii hojjetamu hojjenna. Kanaaf isa kana yuuzarneemii kana fudhannee kana loogaawut goonaa. Kanaa booda as dhufnee kaasharii kana loogiin goona. Paaswordii fi yuuzarneemii isaaniitiin jechuudha. Hojiin hojjetamu gurguddaan bakka kanatti eessa dhufnaa? Kaashbuuk rejistireeshin kan jedhu kanatti boona. Sanaa booda baank akkaawuntii nuyi galmeessine san ofiidhaa as dhufnee guyyaa filannee loogiin jennaan. Jennaan. Kanaa booda wantoota nu barreessine asirratti nuuf fida. Teest ofiisiidha. Office organization teest ofiisiidha. Kaashar neemiin nu galmeessine idileedha.
baankii Siinqeetii akkaawuntiin kanaa kaarant baalaansii 00 dha. Kanaaf dursinee maal goona? Fudhee irratti galmeeffanna. Fudhee hanga 10,000 saantiima 0 asitti saantiima tuqaa jettanii hin barreessinaa. Yeroo barreessinu tuqaa jennee yoo barreessine rakkoo uummata. Kanaaf 01 qofa barreessina asittis. PV nambarii isaa duwwaa kan asitti barreessina. Cheek nambarii sanaa booda maqaa nama fidatee dhufee hin jijjiirru. Inni kun baankirraa gara saanduqaa kan dhufe jennee filannaa. Sanaa booda seef jennaan. Daataa keenya kan seef goonaa jechuudha. PV nambariin cheek PV nambarii jedha. Akkas nuun jedha jechuun PV nambariin kun galee jira jechuudha. Kanaaf PV nambarii keenya birrii 10,000 yoo erariin akkasiis hin mudatu PV nambarii keenya jijjiirraa jechuudha. Kanaa booda cheek nambarii baankirraa gara saanduqaa kan dhufe gaafa akkas goonu success nuun jedha. Galmeessinee jirra jechuudha PV nambarii jijjiirra. Kanaa booda temporary daataadha kan galmeessine. Yoo ilaaltan maal jedha? Guyyaan irraa akka har'aatti akka ammaatti guyyaan sirrii miti. Kanaaf guyyaa jijjiirree guyyaa itti aanu irra guyyaa har'aatti abdeet goona. Sanaa booda post kan jettu nu dhufti. Gaafasii okay jennuun post kan jettu nu fidaa jechuudha daataa sana. Gaafa post jennuu dhuftu kanaa booda post kan jettu nu dhufti gara guyyaa irra jirrutti jijjiirraa jechuudha. Sanaa booda post gaafa goonu daataan kun iddoo barbaadamu hunda deemee post godha. Kanaa booda shaw goonee daataa kanneen tokkoon isaa laalla. Wantoota asirra jiran kan dubbisaa dokumantiiwwan asirra jiran waan baay'ee ifa galaadha waan ta'eef dokumentii kan erga upload goonee attach goonee post goonee booda duubatti deebinee sirreessuun hin danda'amu waan ta'eef seeraan laalaa jedha. Sanaa booda cheek goonee irraa post goona. Akkaawuntii keenya ilaallee manasii kun 10,000 ol guddatee jira jechuudha. Sanaa booda maal goona? Kennee irraa kennuu dandeenya kaffaltiiwwan garaagaraa. Ammas dhufee akkaawuntii filadhee kana jala moodela har'a guyyaan kan akkas goonee gaafa laallu daataa tokkollee hin argannu. Maaliif kenneen baasiin goone waan ta'eef cufiinsa saanduqaa gaafatti buunu immoo closing kan jedhu jala gaafa buunu guyyaa kaleessarraa kan naanna'ee har'a eegalle waan ta'eef hin jiru. Guyyaa kanaa immoo hanga kanatu irra jira nuun jedhaa jechuudha daataawwan kanneen. Kanaaf amma maal goona? Akkaawuntii keenyatti deebinee cash book registration jala akkaawuntii filannaa. Sanaan booda guyyaa filannee goo jennaan. Kanaa booda 10,000 qabna. Fakkeenyaaf kennee immoo birrii 2,000 namaaf kennina. 2,000 durgoo keeffalle PV nambarii sanaan. Kanaa booda namni fudhatee teestaa jedhu attachmentii 2 descriptioniin isaa durgoo oolmati. Kanaa booda save jennaan. Gaafa save jennuun yeroo lama kiliikiin godhina asitti save kan jettu kana yeroo lama. Maaliif yeroo lama sin harkaa galmeessa? Isa kanarra jennee delete gochuu dandeenya, edit gochuu dandeenya isa kana. Yoon barbaade delete han godhaa, yoon barbaade edit han godhaa, yoommoo dogoggorree fakkeenyaaf 2,000 miti birrii miti 1,500 yoo ta'e edit goonee sulufnee 1,500 jennee update goona. Okay jennaan. Kanaa booda daataa keenya 1,500 itti nu jijjiira. Sanaa booda post gaafa goonu isa kanarraa nu hir'isaa jechuudha. Akkaawuntii keenya kanarra post goona daataa kana dhufnee post jennaan. Sanaa booda post kan jettu kana gaafa buunu record post successfully wanni jedhu 8 meeqatti gabbuusee jira jechuudha. Amma kun moodela 42 irratti moodela iddoo barbaadamu hundasaa nu geejjiba. Fakkeenyaaf cash book report jenna. Hundasaa riippoortii waliigalaa akka nu baasuu barbaanne dhufnee guyyaa filannaa. Sanaan booda akkaawuntii filannee guyyaa filannaa wantoota amma hojjenne nutti argisiisa. Fakkeenyaaf akkaawuntii kanarraa namni kun guyyaa kan daataa kana baase. Fakkeenyaaf 2,15 birrii 10,000 galii godhee 1,500 durgoo oolmaa kaffalee birrii meeqa qabaa?
8,500 qabaa jechuudha. Kun akkaawuntii isaatirra kan jiru jechuudha. Inni biraa revenue report galii qofaa isaatti fudhee qofaa isaatti meeqa galmeessa jennee yoo ilaalle asitti dhufnee daataa kana yoo ilaalle 10,000 fudhee galmeesse. Taansii immoo diteelii yoo ilaaluu barbaanne fakkeenyaaf diteeliin kun maaliif nu fayyada? Ji'aan gabaasa dhiyeessaa yoo jedhamne fakkeenyaaf daataa isa tokko kanaa booda guyyaa tokko haga guyyaa 30 daataa galmaa'e baasii yoo jenne diteelii guyyaa tokko haga 30 daataa galmaa'e tokkoon isaa nutti argisiisaa deemaa jechuudha. Daataawwan jiran 8,500 qabaachuu keenya nutti argisiisaa deemu. Sanaa booda piriintii godhannee faayila kan keenyaa jechuudha. Inni biraa kaashbuuk maneej kaashbuuk kan jettu jirti. Ishee kana baay'inaan itti fayyadamaa jirtan. Isa kana itti fayyadamuu qabdu. Kaashbuuk kan jettu. Sanaa booda maneej kaashbuuk fiicharii haaraadha. Kaashbuukii keenya maneej gochuu yoo barbaanne. Fakkeenyaaf erga galmeessee booda dogoggorri taanaan asitti dhufnee ediit goona. Fakkeenyaaf PV nambarii yoon dogoggora, baasii yoon dogoggora, akkaawuntii lama hoon qabaadde akkaawuntii tokkorraa gara akkaawuntii biraatti isaan sanniin wal jala dabarsuu dandeenya. Sanaa booda abdeetii jennaan. Daataa kanneen jechuudha. Kanaaf isa kana fayyadamaa fiichariin kun baay'ee bareedaa, fiicharii bareedaa. Erga poostii goonee booda ediit gochuu kan dandeenyu jechuudha. Fiicharii maneej kaashbuuk kan jettudha. Warroota fiicharii kana kan argachuu dandeessa warroota ispeeshaalaayizd gootan qofaadha. Kuwwaniif mul'atu. Warroota waggaa tokko ol fayyadamtan qofaaf mul'achaa jira daataa kunneen jechuudha. Kanaaf kun kana fakkaata kaashbuuk riippoortii. Taansee kaashbuuk moodela 42. Moodela 42 akkaawuntantiidhaaf kan kennamudha. Warra abbaa herreegatiif kan kennamu. Sanaa booda daataa kana ilaalla asitti. Attachment nambarii yoo galmeesse yoo dogoggoraan dabarree irra ta'e asitti dhufa add attachment kan jettu jirti. Add goona. Fakkeenyaaf asitti dhufee 2 save yoo hin jedhin dokumentiin kun 2 qabaa jechuudha. Edit content test irra test ff update. Kanaa booda gaafa update godhu ishee kana maalitti jijjiira test ff oolmaa kanneen birrii meeqa ba'ee 1,500 baasii ta'ee jechuudha. Kun walumatti dabalamaa deema hundi isaa. Gabaasa gaafa barbaannu moodel 42 report idilee guyyaa har'aa kan galmaa'e birrii 1,500 attachment nambarii piriintii goonee qaama barbaaduuf kenninaa jechuudha. Inni itti aanee jiru cufiinsa saanduqaa closing notice. Kanaas dhufnee amma hoo ilaaltu asirratti closingii lamatu jira. Akkuma asitti ilaallee jechuudha. Closingii lamatu jira. Nootii galmeessuu fi cufiinsa diteelii isaa ilaaluudha. Kanaaf closing notice nootii galmeessina. Jalqaba dura hoo kana ilaalla. Guyyaa kaleessaa kan naanna'een jiru kanarra gale 10,000 idaama dimshaasha galii 10,000 baasii guyyaa irraa kan ta'e 1,500 guyyaa boruutiif kan darbu 8,500 ta'eeraa jechuudha. Gaafas dhufnee ilaallu idaama dimshaashaa kana qabateera. Kanaa booda abbaa 200 meeqa qabna? Abbaa 200 8,000 jechuun abbaa 200 digdama abbaa 220 qabna jechuun 4,000 abbaa 40 qabna. Abbaa 500 qabna. Gaafa kana goon kanaafuu 0 ta'a jechuudha. 8,500 saantiima oduu qabaannee asitti barreessina. Ammaaf saantiima hin qabnu. Kan cheekidhaan lakkaawwame yoo jiraate asitti barreessina. Kanaa booda seef jennaan. Gaafa seef goonu daataa keenya nu galmeessaa jechuudha. Iddoo nu barbaannu sanitti deemee nu ka'a. Kanaa booda as dhufnee cheek goona. Daataa keenya closing view keessa dhufnee gaafa laallu maaltu jira hanganii maallaqa sanadaan kan lakkaa'an maal kan jedhu hunda isaa sun ka'a. Sanaa booda akkaawuntii jiru nutti argisiisaa jechuudha. Daataa amma galmeessine kana fakkaata. Wantoonni jiran moodela 6 galmeessuudhaafis haaluma kanaaf fayyadamna. Hundumti isaatu kanneen wal fakkaachaa deemu. Yoo gaafii qabaattan na gaafadhaa. Akkasuma gara keessatiin na dubbisaa. Telegiraam chaanaalii dhaan na dubbisaa. Akkasuma immoo wantoota barbaachisoo ta'an wal sheer gochaa deemna. Piriintii goonee daataa kana gabaasa qaama barbaaduuf kenninaa jechuudha.
akkasuma immoo YouTube chaanalii kana subscribe gochuun na deeggara. Warroonni immoo ijoollee keessan gara piroograamiingiitti fiduu barbaadan YouTube chaanalii kana subscribe gochuun akka daawwatan godha. More sadarkaa kamirraa'uu namni gara developmentiitti deemuu danda'a. Sooftiweerii hojjechuu danda'a qaamni kamuu. Kanaaf akkamitti sooftiweerii akka hojjechuu dandeenyu more wantoota baay'eesaa YouTube chaanalii kanarratti afaan Oromootiin, afaan keenyaan, afaan dhalootatiin tokkorraa kaafnee hanga developerii professionaalii ta'uutti itti deemna. YouTube kanarratti wantoota barbaachisoo ta'an tokkoon isaa waliif qoodaa deemna. Kanaaf karaa saniin wal deeggaraa deemna. Dokumantiiwwan kanneen immoo waliif share goonaa jechuudha. Ultimate guide akkamitti akka developerii ta'uu danda'u qaamni kamuu sadarkaa kamirraa ka'ee developerii ta'uu danda'u, hojii hojjechuu akka danda'u, carraa hojii immoo akkamitti akka argachuu danda'amu, developerii ta'anii akkamitti carraa hojii argachuu dandeenya, onlaayinii akkamitti rimootii qaama barbaadamu wajjin hojjechuu dandeenya kan jedhu waliin ilaalla. Barbaachisuun like share gochuudhaan deeggaraa isiniin jedha. Qaamota barbaadamaniif qooda naaf wantoota hafan immoo waliin ilaalla. Horaa bulaa deebanaa.